Manni barumsaa hooggansaa kibba magaala Daar es Salaamitti argamu The Mwalimu Julius Nyerere Leadership jedhamu kun paartii kooministii Chaayinaatiin doolaarii miliyoona 40tu itti bahe. Guraandhala darbe eebbifame. Bakka kanatti leenjii marsaa duraatiif warra argaman keessaa achuma Tanzaaniyaarraa Freddy Masae tokko. Huduma zinazotolewa hapa ni za kiwango cha juu kabisa, kiwango ambacho hakina mashaka kwa maana ya facilities zote. Huduma zote. Tajaajilli asitti kennamu an qulqullina olaanaa qabuu fi shakkii nama seessisne. Kana jechuun manni barumsaa kun mijaadhaa fi tajaajila fooyya'insaa biyya keenyaaf taasifamu keessatti geggeessan tokko qabaachuu qabu hunda of keessa qabaa jechuudhaan saganticha faarsa. Manni barumsaa hooggansaa kun paartilee biyya bulchaa jiran Taanzaaniyaa, Afrikaa Kibbaa, Moozaambiik, Angoolaa, Namibiyaadhaa fi Zimbaabeetiin hundeeffame. Qondaaltonni mana barumsichaa akka jedhanitti bakki kun hariiroonii fi dippiloomaasiin dhaabbilee siyaasaa biyya bulchaa jiran hedduu jiran cimsuuf fayyada. Chaayinaadhaaf immoo waltajjii tolcha. Marcelina Chichora geggeessituu mana barumsaa kanaati. Sasa kuwafundisha wanafunzi wetu nini kinatokea China. Waliweza kufundishwa wenzetu China nini walifanya. Hariiroon Chaayinaadhaa fi mana barumsaa keenya hedduu jiru mana barumsaa kana geggeessuu irratti fandii jechuunis qarqaarsa maallaqaa godhuudha. Garuu wanni biraan anan argee leenjii duraa kana keessatti waan Chaayinaa keessatti ta'aa jiru barattoota keenya barsiisatti jiru. Waan biyyi waahila teenya taate Chaayinaan jijjiirama fiduudha goote hunda. Chaayinaan bara 1950 keessaa qabee leenjiiwwan adda addaa Afrikaa keessatti kennaati turteetti. Waggoota 10 darban kana keessa garuu baay'inaanis ta'ee bal'inaan leenjiin godhamu dabalaa dhufeera. Xiinxalaa Goodluck Nyengo mana barumsaa haaraan kun moodeelii paartii kooministii Chaayinaa paartiin Chaayinaa ittiin biyya bulchaa jiru babal'isaa ilaalcha biyyoota hariiroo gaarii Chaayinaa wajjin qabanis gara bulchiinsa paartii tokkoo akka hordofan dhaadhessuu malaa jedha. Kwa Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimebaki kwamba Tanzaniyaan biyyoota paartileen bilisummaa ilaalcha gama sooshaalizimii qabanii aangoorra turanii fi itti fufan keessa tokko. Kunis bu'uuraan Chaayinaadhaa fi biyyoota biraa ammas sirna paartii tokko amanan qarqaara. Kanaafuu Chaayinaan hooggantoota dhufan siyaasa sooshaalizimiitti amanuu akka itti fufan akkamitti akka mirkaneessitu argitaa jedha xiinxalaan siyaasa kun. Dabaluudhaanis rogeeyyii biyyoonni isaanii gara dimokiraasii akka tattaafatan barbaadaniif leenjiin kun rakkoo ta'uu ibse. Akkana jedha. Kama siasa zilivyo inawezekana siku za usoni kama tusipokuwa na katiba thabiti ambayo inaweza siyaasa keessatti heerri jabaan wanti hojjetamaa jiru yaada hawaasa lakkoofsaan guddaa mirkaneessuu danda'u yeroo dhiyootti hoo jiraate malee waan hundi namoota muraasaan akka murteeffamu carraa kenna. Kunis sirna bulchiinsa paartii tokkoo dhugoomsaa jechuudhaan. Kanumaa walqabatees biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti pireezidaantonni aangootti hoggaa dhufan dhaabbilee siyaasaa biroo buqqisuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru qofti yeroo hafu mul'atas jedha. Haa ta'u malee hirmaataan dura kaasne leenjii kanarratti argame manni barumsaa hooggansaa kun jiraachuun isaa siyaasa Taanzaaniyaatiif egeree ifaa akka itti mul'isu ibsa. Namoonni kaan garuu waan deema jiru ifatti guddina dimokiraasii qancarsuudha fi waldiddaa hammeessuuf deemaa jedhan jedha gabaasni Charles Komboy Taanzaaniyaarraa erge.